Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo qubee jenereeshin. Barumsa keenya kutaa darbee irraa hedduu akka fayyadamtan abdii qabna. Sagantaa keenya har'aatiin immoo shaakala jechoota irra butaa ijaaruu waliin kan ilaallu ta'a. Kanaafuu haga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan asumaan sin gaafachaa gara mata duree keenya har'aatti asumaan waliin darbina. Akkuma beekamu jechoonni irra butaa kan uumaman jechicha irra butaa qabu barreessuuf qubeewwan dubbifamaa garaagaraa lama walitti aansuudhaan barreessuudha. Kunis kan uumamu gidduu sagaloota jecha sana ijaaranii irratti malee jalqabaa fi dhuma sagaloota jecha ijaaranii irratti uumamuu yookaan barreessuun hin danda'amu. Iddoo qubeewwan dubbifamaa gosa garaagaraa kun walitti aananii dhufan irratti qubee dubbifamaa isa jalqabaa irratti keessa beekannoon qubee dubbachiiftu itti daa'uudhaan sagalicha irra butnee sagalee itti aanee jiru dubbisna. Kana keessatti qubee dubbachiiftu keessa beekannoon sagalicha irra butamee dhokatee hafe dubbisuuf itti daballa malee jechicha irra butaa sana keessatti hin barreessinu jechuudha. Kana yegguu jennu jechoota irra butaa qaban kana yegguu barreessinu akkuma dura jenne sagalee dubbifamaa fi qubeewwan dubbifamaa gosa garaagaraa lamatu jecha sana keessatti walitti aanee barreeffama. Qubee isa jalqabaa sana qubee dubbifamaa isa jalqabaa dhufuu irratti daballa. Qubee daballa. Qubee sana garuu achirratti hin barreessun. Keessa beekannoon itti daballee sagalee dhokatee yookaan irra butamu sana irra butaalamu sana dubbisnaa jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne jecha arba jedhu irratti arba jedhu kana keessatti raa fi baan qubee dubbifamaa gosa garaagaraati. Qubee dubbifamaa gosa garaagaraa kana keessaa isa jalqabaa irratti yoo daballee arii ta'a, ariibaa ta'a jechuudha. Too daballee garuu irra keessa beekannoodhaan iddoo kana ni jirti garuu hin barreessinu jechuudha. Hin barreessinu jechuudha malee itti daballeetu irra bunna dafamee irra utaalamaa jechuudha. Arbaa jennaa jechuudha. Haala kanaatiin yegguu barreessinu arba jennee yegguu barreessinu qubeensaa akka kanaatiin barreeffama. Yegguu dubbisnu garuu raa sana itti dabalamee sagalee rii jedhu qabaata. Riin sun immoo irra utaalama jechuudha. Dafameetu irra utaalama yookaan dhokateetu hafaa jechuudha. Riin sun sagaleen sun arba jennu riin ni jirti garuu riin sun irra utaalamtee yookaan liqimfamtee haftee jechuudha. Jechuu sanatti fakkeenyaaf kabiraa arfaasaa yoo jenne jecha biraa arfaasaa yoo jenne arfaasaan waqtiiwwan arfan keessaa isa tokko ta'uusaa ni beektu. Kanaaf arfaasaan naa barreessinu arii faasaa arfaasaa. Garuu asitti osoo hin barreeffamiin haftii jechuudha. Osoo hin barreeffamiin hafti malee sagalee kana gara riitti kan jijjiire arfaasaa akka jennu kan nu taasise qubee dubbachiiftuu kanaa jechuudha. Garuu dhokattee hafte. Haala kanaatiin barreessina jechoota irra butaa qaban jechuudha. Fakkeenya biraa haa ilaallu. Amboo jenne amboo beektu? Amboo kan jedhu kanatoo barreessine boo jedhaa jechuudha. Boo ishiin kun miin kun liqimfamtee hafte. Yeroo baay'ee namoonni irra butaa innaa barsiisanii sagalee maatu liqimfamee hafe yookiin sagalee maatu dhokatee hafe jedhu. Sagalee maa miti kan dhokatee hafe yookaan qubee maa miti. Amma waa'ee qubee irra hin jirru waa'ee sagaloota irra jirra. Kanaafuu sagalee miidha kan dhokatee hafe. Mii kan jettu dhokattee hafteetti. Sagalee mii kun immoo kan uumamuu danda'u qubeen maan qobasaa dhaabbatee osoo hin ta'iin qubeen iyyootti dabalame waan ta'eef qubeen kun keessa beekannoon quboota
dubbifamaa garaagaraa dhufan keessaa isa jalqabaa irratti dhufu irratti galteetu sagaleen sun sagalee ii akka qabaatu yookaan immoo ii wajjiniin yogguu dubbifamu qubeen tokko sagalee inni qabaatu qabaateetu liqinfamee yookaan irra utaalamaa jechuudha. Sinii galeera jedheen abdadda kuni amboo naa barreessinu haala kanaan barreessinaa jechuudha. Arguu arge yoo jenne arge. Tole arguu yoo jennes sanuma arguu jedhaa jechuudha. Jechoota erbee beektu erbeeni gogaa horii irraa kan hojjetamudha. Erii ii kan biraa balleessinaa jechuudha. Inni baddi sana booda bee dubbisnaa jechuudha. Bee akkasitti barreessitu jechoota irra butaa qaban yoo isinitti dhufe haala kanaatiin barreeffama. Tole elmituuni kan horii elmitudha. Elmituu kasaanii beektu jedheen abdaddaa elmituu jennaa jechuudha. Haala kanaatiin kan barreeffamu elmituu. Tole jechi biraa ergaa otoo inni ergaa jedhaa jechuudha. Tole ergifachuu ergi fachuu ergifachuu. Iddoon irra butamte kun iddoo raa fi gaan walitti aanan kun qubee garaagaraatu walitti aane. Kanaafuu isa jalqabaa irratti ii keessa beekannoon dabala inni irraa sagalee rii jedhu arganna jechuudha. Riin kun dhokattee hafti ergifachuu haala kanaan barreessina. Tole ilkaan sagaleen kun dheerateetu niidhaan kun asillee iin hafteetti asittillee dhokatte ilkaan jenna malee asittis hafteetti kun iin hafteetti iddoo kanatti liqinfamte asittis iin hafteetti ilkaan hin jedhamu ilkaan jedhama. Ilkaan jecha sana naa dubbannuyyuu akka irra butame ni beekna jechuudha. Ilkaan sagalee liin hin galu li sun dafteetu irra utaalamti dhokatte jechuudha. Kanaaf dhoksuudhaaf sani qubee dubbifamaa gosa garaagaraa walitti aanaa isa jalqabaa sana sagalee qubee iitti dabaluudhaan yookiin qubee dubbachiftu iitti dabaluudhaan sagalee akka sanaa akka qabaatu taasifameetu irra liqinfamee yookaan dhokatee hafaa. Ilmaan baay'ina agarsiisa. Ijoollee dhiirotaa baay'ee qabaachuudha kan agarsiisu ilmaan. Irbuu beektu iftuu jechoonni irra butaa hedduudha.
ilma ilma ilma. Ilaa argitanii iddoo kanatti qubee dubbifamaa gosa garaa garaatu walitti aanaan ni jalqabaa amma hundi isaanii yoo gammaatti kan ilaalle qubee iin dhoksaadhaan keessa jirti. Sagalee laa yoo ta'e lii akka qabaatu, faa yoo ta'e fi akka qabaatu. Ammasitti if tuu jenne miti asitti ii yoo ta'u daballee ifituu jedha. Ifituu jechuun maal jechuudha? Hiikan qabu. Kanaaf iftuu akkas yoo ta'e fiin kun sagalee fi jedhu kana akka qabaatu dafamee akka dhokatee irra darbamu iftuu isa itti aanu dubbisna jechuudha. Sagaleen kana irra utaalleet isa itti aanu dubbisna. Irra utaaluudhaan ifatuun jennu amma yoo qubeen ii iddoo kana keessa beekannoon hin jirtu taate ifatuu ta'a malee iftuu hin ta'u jechuudha. Kanaaf iin iddoo kanatti dhokattee hafteetti. Kun immoo qubee dubbifamaa gosa garaa garaa walitti aananii dhufan keessatti jecha afaan Oromoo keessa yoo ta'e isa jalqabaa irratti qubee iin keessa beekannoodhaan dhoksaanii duuba akka jirtu beekuu qabna. San booda sagalee sana qabaatee irra utaalama jechuudha. Hin dubbifamu guutummaatti ifituu jennee hin dubbifnu akka kanaatti iftuu fi kan jedhu kana qabaata jechuudha. Sagalee fi jedhu qabaata irra utaalama. Iddoo ilma jedhu kanattis li kan jedhu qabaata. Li jenna ilma. Ilaala gara olii kanattis buu ilmaan jenna jechuudha. Sagaleen suni haala sanaatiin kan sagaleeffamu ta'uusaa ilaalaa deemaa. Oolmaa jecha oolmaa jedhu kana keessatti oolmaa jenna jechuudha. Lii taate sagaleen asitti dhokattee hafte kun lii malee laa miti. Sagalee laa miti. Qubee laadha kuni. Sagaleen asitti dhokatte garuu lii kan jettu li oolmaa jenna jechuudha. Ooftuu fi kan jedhu qabdi jechuudha. Fi ooftuu. Kan biraa sagaleen inni warri dheeratan gabaabbatan akkuma sanaatti kan deemanii. Jechi biraa oolfachuu oolfachuu liidha jechuudha. Lii oolfachuu. Tole of tuulummaa beektu? Of tuulummaa. Of tuulummaa. Tole ulfannaa barreessinu haala kanaatiin barreessinaa. Liin jirti jechuudhaas ulfaa jennaa. Ulfa jennaa. Urgooftuu urgooftuu. Argitanii iddoo kanatti qubeen dubbifamaa tokko as jira. Gosa garaa garaa jechuudha. Qubeen dubbifamaa biraa kan gosa adda addaa iddoo kana jiru lama jechuudha. Iddoo lamatti irra butame kuni urgooftuu asitti jirti jechuudha. Iin kun kanaaf haala sanaatiin urgooftuu. Tole ulfaatina.
liin kun baay'eedhaan iddoo baay'eetti jira jechuudha. Jecha irra butaa keessatti rii fi lii fi raan kun baay'een jira afaan Oromoo keessatti. Kanaafuu haala itti sagaleeffaman, haala itti barreeffaman yoo hubachaa deemtan salphaadhumatti barreessuu dandeessu. Barumsa kan jedhu keenya keessatti miina jirti jechuudha. Barumsa jedhanii kan barreessantu jiru. Barumsa jedhanii barreessu. Kun sirrii miti jechuudha. Dogoggora guddaadha. Barumsa jechuun hiika maalii akka qabu hin beekamu afaan Oromoo keessatti hin jiru. Hiikan qabu afaan Oromoo keessatti barumsa jenna malee barumsa hin jennu. Garuu iin kun akka keessa beekannoo maa fuulduratti akka jirtu ni beekna. Sagalee sana sagalee mi jettu irraa utaalamte saa dubbisna. Sagalee itti aanu dubbisna jechuudha. Irra utaalla iddoo qubeen dubbifamaa garaagaraa walitti aanu kana keessatti iin akka jiru beekama. Sagalee sana itti daballeet keessa beekannoodhaan maa yoo ta'e mii ta'a, faa yoo ta'e fi ta'a, baa yoo ta'e bii ta'a. Akkatti sagaleen sun baay'ee gabaabbatee dhokata jechuudha. Barumsa na jennu mi kan jettu jirti. Tole. Barsiisaa ennaa jennu barsiisaa jedhamee barreeffama. Barfachuu iddoo kana iin jirti jechuudha. Barfachuu jenna jechuudha. Kabiraa bulguu beektume namni bulguu hin beekne jira. Afoola afaan Oromoo keessatti bulguu waan nama sodaachisu daa'imoota ittiin sodaachisu bulguu jennee barreessuudhaaf bulguu liin as jirti. Buliguun jennu bulguu jenna malee buliguun jennu. Buliguu kuni garuu iin kun keessa beekannoon waan akka jirtu ni beekna. Buliguu jenna bira darbineetu kaas barreessina. Toletti haafofnu birmannaa bulchiinsa fa'aa fakkeenyaaf bulchiinsa hamma iddoo kanatti bulchiinsa as in jirti. Kun qubee dubbifamaa gosa garaagaraa lamatu walitti aanee asittis gosa garaagaraa lamatu walitti aanee qubeen dubbifamaas haa ta'u dubbachiiftu gosa tokko yookaan gosa garaagaraa lamaa ol walitti aanuu akka hin dandeenye dubbannee turre barumsa keenya kutaa darban keessatti walitti aanuun hin danda'amu dhorkaadha. Lamaa ol walitti aanan qubee dubbachiiftus haa ta'u qubee dubbifamaa gosa garaagaraas haa ta'anii gosa tokkos haa ta'anii lamaa ol ta'anii walitti aanuu hin danda'anii. Kanaaf ammoo iddoo kana laacaa haa miti kan jiru. Kun chaadha. Kun laadha. Kanaafuu qubee lamaa jechuudha. Qubee sadii miti. Warri haaraa barumsa afaan Oromoo kanaatti faaraa warri taatan qubee sadiitu walitti aana jettanii hin fudhatina. Tole kun chaadha. Chaan qubee dachaadha. Qubeen dachaa immoo qubee lamatu akka qubee tokkottidha kan dubbifamanii. Akkasitti illee ilaalamu. Qubeen chaan kun akka qubee lamaatti otoo hin ta'in akka qubee tokkottidha kan isaan fudhatamanii. Bulchiinsa jenna jechuudha. Bulchiinsa. Biiftuu jechuun aduu jechuudha. Biiftuu jenna. Boonsaan jennu fakkeenyaaf akkas gooneen barreessinu. Boonsaa jennee akka kanaatti hin barreessinu yookaan immoo asii boonsa jennee hin barreessinu.
Boonsaa jechuun in dheerata. Boonsaa jennee barreessina. Niin kun ni sagalee ni jedhu qabaata. Ni boonsaa. Argitanii niin sun liqimfamtee hafteetti. Boonsaa irra utaalleet saa dubbisna. Ni irra utaallee boon jenneet saa jenna. Boonsaa jennaa jechuudha. Haala kanaatiin sagaleeffamuu. Bultii otoo jenne bultii liin irra utaalamteetti. Bultii kan jedhu akkatti barreeffama. Caalmaa, caaltuu, caamsituu beektu. Caamsituu bokkaa caamsitii jedhama. Caamsituu kan jedhamtu ni jirti jedhu. Caamsituu kan caamsitu akka roobne kan gootu jechuudha. Kan jettu kana sin liqeeffamtee hafteetti. Caamsituu. Cimsuu, cimsuu irra utaallaa akkaataatti utaallu argitanii hubachaa deemtu jedheen abdii qaba. Ciniinsuu, ciniinsaa, ciniinsuu yoo jenne cii kan jettuun gabaabbatti. Niinsuu, ciniinsuu. Waa'ee birsagaa keessatti egaa birsaga meeqa akka ta'anii ilaaluu hin danda'ama. Achitti adda baastanii ilaaluu dandeessu. Haalatti birsagaa kutaa darbe keessatti barannee turre isa duuba deebitanii ilaaluu dandeessu. Kutaa birsagaa jedhu sana keessatti. Kanaaf birsagaanis qoqqooduun hin danda'ama. Yeroo sana adda ba'es ni mul'ata. Niinsuu jenna. Tolee, ciniinsifachuu. San maalum tokkootiin barreeffamu. Ciniinsifachuu kan jedhu kun dhagguuqa xiqqaatu ciniinsifachuu haala kanaatiin barreeffama. Tole, daandii. Egaa jechoota irra butaa qaban hunda tarreessinee xumuruu hin dandeenyu, garuu tokko isaanii ilaallee darbinee fakkeenya fudhannee kan isinitti agarsiisaa jirru. Darbii, gamoo abbaa darbii tokko, abbaa darbii lama jedhan dhageessaniittu darbii. Dabarsa. Dhiifama. Dabarsa. Dabarsuu jechuu dandeenya. Dabarsuu. Daddabarsuu. Dambalii. Ofiisaa nu akeeka. Eessatti akka dheeressuun, eessatti akka gabaabsinu, eessatti irra akka bulu nu akeeka jechuudha. Dam kan jedhu agasitti kun jirti. Dambalii. Egaa akkaataa kanaatiin dubbisan sutattanii eessatti akka dheeratu, eessatti akka gabaabbatu, eessatti akka irra butamu hunda ni argattu. Dambalii nyaattan
liin akka dheerattu ni argattu. Liin akka irra butamtu ni argattu. Sagaleen hafan immoo gaggabaabaa akka ta'an ni argattu jechuudha. Salphaadhumatti jecha afaan Oromoo kana seeraan barreessuu dandeessu jechuudha. Danfa. Danfa jechuun bishaan bulluqaa jechuudha. Danfa. 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 Warri naannoo Amboo jirtan danfaa jechuu akkatti hin barreeffamu. Danfaan akkatti barreeffama. Danfaa. Maaluma inni danfaan sun? Akkatti barreeffama. Danfaa kun maqaadha. Maqaa qaalluu wayiiti. Naannoo Shawaa warri naannoo Amboo jirtan ni beektu. Naannoo Ilfataa. Naannoo sana keessatti qaalluun yeroo ammaa jiru jira. Sun garuu danfaa kan jedhamu egaa maqaadha achitti. Kan biraatiin ammoo danfaa jechuun waan ho'aa ta'e tokko ho'ee kan taa'e danfaa hin jenna. Waan nama gubuu jechuudha danfaa jechuun. Danfachuunis sanuma. Kanaaf haala sanaatiin hiika ni qaba jechuudha jechi kuni. Jechuma hiika hin qabne miti asirratti kan fudhannee ilaallu. Jechi tokko afaan Oromoo keessatti jecha jechuudhaa fi jechi suni afaan Oromoo keessatti kan hiika qabu ta'uu qaba. Kanaaf nutis jechoota hiika qaban malee jechoota hiika hin qabne fudhannee asitti akka fakkeenyaatti sin ilaallu dambii. Fakkeenyaaf dambii ittiin bulmaataa fa'aa jiru miti dambii kan jennu. Dambii. Faarsuu beektu? Faarsuu. Fonqolcha. Hanga gabaabbata iddoo hundattuu fonqolcha. Tole. Funuunsisuu. Funuunsituu otoo jenne funuunsituu kan funuunsistu jechuudha. Kan rukuttee funuunsitu. Funuunsituu. Furdoo. Galmee kan jedhu kun liin kun irra utaalamteetti. Galmee. Galma jechuu dandeenya. Galtee jechuu dandeenya. Jechoota gaadhaan kan jechuudha. Gargaarsa jechuu dandeenya. Gargaarsa. Amma iddoo kanatti qubee dubbifamaa gosa garaagaraa iddoo lamatti walitti aananii galanii gargaarsa. Asitti raan dursitee galte asitti raan dursitee galte rii kan jettu sagaloota akkasiitu liqimfameef gargaarsa. Kun amma isa kana faana dubbifama. Birsa gatti yoo qoonne jechuudha. Kunis asirratti hafte jechuudha. Birsa gasadi qabaachuudha gargaarsa. Haala kanaatiin barreessuun danda'ama. Tole. Gingilchaa. Argitanii asittis gingilchaa. Chaan kun qubee dachaa tenne irra qubee sadii miti asittis kan walitti aane of eeggannoo godhaa. Kamti qubeen sadii walitti aane jettanii hin gaafatiin. Chaanii qubee dachaati. Qubeen dachaa immoo qubee lamatu walitti dhufee akka qubee tokkootti dubbifama. Kanaafuu isaan yogguu barreeffama keessa galanittis akka qubee tokkootti ilaalamu malee akka qubee lamaatti miti kan ilaalamanii. Gurbaa. Kabiraa gurmuu. Tole gaadhaan kan jalqaban kun kana fakkaatu. Mee gara haadha warra jalqabanii darbinu harka. Harma. Jechoota hedduudha jechuudha kan jiru. Haadhaan kan ka'anii
hambaa fa'aallee jechuun dandeenya. Goda hambaa jechuun waan haftee wayii jechuudha miti. Hurgufuu tole. Jinfuu beektu warri eeboo qabattan jinfuun maal akka ta'e ni beektu yaada. Jinfuu korma kirkira lafaa ta'uu danda'a. Kurfeessuu tole. Kan kaadhaan jalqaban asuma irratti yoo xumurru kan laan jalqaban mi'a fudhannu laaftoo beektu gosa mukaa keessa laaftoo kan jedhamu jira. Qoraattii qaba. Warri hin beekne bara jechuudhumaa fi keessattuu ijoolleen magaalaatti guddatanii laaftoon beektanii gosa biqiltuun beektanii midhaan illee isuma dhufu malee maal akka fakkaatu biqilaan isaa hin beektanii. Kanaaf isinis gara baadiyyaatti babba'aatii ilaalaa. Maaliifi dhufaatiin keenya hundumaa gara baadiyyaarraa waan ta'eef jireenyumti nuti jiraannus biqiltoota yookiin waan lafarraa of kana faana wal qabatuu fi naannoo keessanis babba'aa ilaalaa. Nyaachuu qofa miti jechuudha. Xaafiin maal akka fakkaatu ilaalaa. Qamadiin maal akka fakkaatu, boqqoolloon maal akka fakkaatu, laaftoon inni kasala ta'u kunis maal akka fakkaatu ilaalaa jechuuf nan qoosa dhiifama. Morma lilmoo jenne lilmoo liqimsuun akkatti barreeffama. Liqimsuu miin kun asitti sagaleen irra butamteetti mii kan jettu. Mortuu beektu mortuun akkatti barreeffamti. Mortuu riin kun asitti hafte jechuudha. Amma seeraan hubachaa jirtu jedheeni abdii qabaa. Marxifannaa beektu marxifannaa jedha. Marxoos jechuu hin dandeenya. Marxoo. Warri Finfinnee jirtanii markaatoo jedhame. Markaatoo barreessuudhaafi marii kaatoon jedhiina. Akkasittiin barreessina. Marii kaatoon jedhiina. Namoonni tokko innaa marii kaatoo jettanii barreessitan argineerra. Markaatoon jedhiina yookaan immoo markatoos hin jedhiina. Akkasittiin barreessina. Markatoon jedhamu. Markaatoo akkuma dubbatamutti barreessuudha. Markaatoo jedhama malee markatoon jedhamu yookaan immoo marii kaatoon jedhamu markaatoo. Keenyas ta'uu baatu egaa inuma sin dandeenya. Tole. Mirga morgaa beektu. Morgaan jira. Murtii beektu. Warri mana murtii hojjettanii murtii ennaa barreessitan haala kanaan barreessaa malee muriitiin jedhina. Paastaa kan jedhu keessatti sagaleen liqimfamee hafe yookaan irra butame si kan jedhudha. Sagalee saa jedhu otoo hin ta'in si kan jedhudha. Iin itti dabalamti keessa beekannoodhaan. Kanaaf si taasisti. Si kan jedhu suni jecha kana keessatti liqimfamee hafeera. Paastaa jenna. Poostaa yoo jennu immoo ammas siin liqimfamtee hafteetti. Poostaa. Tole xumurraa jirraa. Qarshii beektu. Qarshii jechaan maallaqa jechuudha. Qarshii jenna. Qarshii. Amma ishiin kun qubee dachaati. Asitti miti kan galchinu saa fuulduratti osoo hin ta'in raa kana fuulduratti iin galtee hafteetti. Iin dhokattee hafteetti iddoo kanatti. Qarshii.
shii jenna jechuudha. Qorqalbii jechuun xiinsammuu jechuudha. Xiinsammuu jechuu dandeessu. Qorqalbii innaa barreessina. Haala kanaan barreessina. Qirqirsuu qirqirsuu raan deddeebitee dhuftee miti rii qirqirsuu ilaala qir kan jedhu kun sagaleen isa meeqa dhufe? Si'a lama dhufe. Qirqirsuu dirsa gattennaa qoqqoonnu haala kanaatiin qoqqoonna. Garuu yogguu barreessinu iddoo kanatti haala kanaatiin barreessina. Garuu iin akka iddoo kanatti rii kan jettu kun sagaloonni akkasii liqinfamanii akka hafan akka hubattanidha. Ka biraa jechi biraa qulqulluu innaa inni jecha kana yeroo baay'ee itti fayyadamna. Qulqulluu rirma saalfachuu sooftuu tole. Sangaa jenna. Somba jechoonni saadhaan jalqaban kunis hedduudha. Egaa soortuu tarkaanfii argitanii tarkaanfii tole. Asitti sagaleen dheeratteetti kaan kun dheeratti tar jenneet kaan fi jenna. Tarkaanfiin haala kanaatiin barreeffama. Tottolfachuu tortoraa yoo jenna. Tortoraa jechuun waan badaa jechuudha miti tortoraa jenna. Tikfachuu sagaleen kiinis akka jiru akka jiruun qubeen dubbifamaa gosa garaagaraa walitti aanu yoo dhufe isa jalqabaa irratti qubee dubbachiiftuu keessa beekan itti daballee sagaleen sun kii kan jedhu yookaan ta'e kii ta'a yoo baate bii ta'a. Sagaleen sun garuu dafeet hafuura gabaabaan dafeet dubbifamee irra darbama irra butama jechuudha. Irra butaa jechuun kanadha. Irra butama jechuudha. Dubbisnu tikfachuu tottolfachuu tortoraa innaa innu asitti riin irra butame asitti lii kan jedhu irra butame asitti immoo kii kan jedhu irra butame haala kanaatiin akkaataa inni irra butamee darbamu kana yoo hubattan salphumatti jechoota irra butaa kana barreessuun ni dandeessuudhaan abdii qaba. Tiksee kiidha jechuudha. Ammas kan irra butame. Tursiisuu beektu. Tursiisuu rii kan jettu kun irra butamte asitti. Ka biraa wal simsiisuu dhiifama. Wal simsiisuu liin as jirti simsiisuu akkatti barreeffamu jechuudha. Wal simsiisuu birsanni kun haala kanaatiin jira. Birsa akka 1, 2, 3, 4 qabachuudha jechuun kuni wal simsiisuu
wal simsiisuun akkatti barreeffama. Xawalwaallee beektu? Xawalwaallee namni hin beekne hin jiru. Xawalwaalleen hedduun waan qabnuuf xawalwaalleen salphaadhumatti ni beektu jedhee yaada jecha kana. Xawalwaallee birsa gattannaa qoodamu haala kanaatiin qoodama egaa. Xawal asis jira. Tole xawalwaallee jennaa jechuudha. Xawalwaallee xawallii kan jettu kanadha kan irra butame. Kaayyoon keenya guddaan iddoo irra butaa sana barbaaduudha. Xawalwaallee. Tole jechuun irra butaa kanneen biroo hedduun jiru. Shaakalaa kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman dubbisaa. Jechoota irra butaa kana faana hedduu isaanii faana wal baraa deemtu. San booda salphaadhumatti barreessuu dandeessu. Garuu hunda caalaa asitti akka waliigalaatti kan nuti ilaallu jechi irra butaa tokko keessatti yegguu barreeffamu qubeen dubbifamaa gosa garaagaraa walitti aanee dhufuusaa. Qubeewwan dubbifamaa gosa garaagaraa jecha tokko keessatti walitti aananii dhufan keessaa qubee dubbifamaa isa jalqabaa irratti qubee dubbachiiftuu ii keessa beekannoon itti daballee sagalee qubeen dubbifamaa sun ii faana qabaatu akka uumu taasisneetu sagalee sana irra utaa yookaan irra bunnee darbina jechuudha. Irra bunnee darbina. Fakkeenyaaf qubeen dubbifamaa jalqaba irratti dhufu sun faa yoo ta'e ii yoo itti daballe fii ta'a miti. Fii sana irra utaalla fi jenna jechuudha. Baa yoo ta'e bi jenna. Caa yoo ta'e ci jennee darbina jechuudha. Akkaataan kanaatiin waa yoo ta'e wi jennee darbina irra utaalla jechuudha. Haala sanaatiin barreeffama qubeen dubbifamaan sun yegguu barreeffamu qubee dubbifamaa gosa garaagaraatu walitti aana. Yegguu dubbifamu garuu keessa beekannoodhaan qubee dubbachiiftu itti daballeetu irra utaallee darbina. Kanuma jechuudha. Icciitii biraan qabu. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Haga barumsa keenya birootiin walitti deebinutti nagaan turaa. Nagaatti.